YouTube chaanaaliidhaaf YouTube stuudiyoon faayidaa guddaa qaba. Irratti waan baay'ee dalaguu dandeenya. YouTube stuudiyoon faayidaa inni nuuf qabu maalinni kana waliin ilaalaa subscribe, like, share gochuun haga dhumaatti na waliin tura. Viidiyoo tokko erga upload goone kaanee akkamitti akka qajeelchuu dandeenya? Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii Abdul Apparra viidiyoo haaraa takka isiniif dhufeen jira. Itti fayyadamsa YT Studio kana yoon qabaatiin Play Store irraa download gochuu dandeessu. Play Store irra seentanii YouTube Studio jettanii search gochuudhaan download gochuu dandeessu. YT Studio ka YouTube Studio kun kana fakkaata. Amma bannee akkaataa itti fayyadamsa waliin ilaallaa. Yeroo banuu akkanatti isinii banaa. Video erga upload gootanii kaatanii edit gochuu dandeessu. Asirratti suuraatti jijjiiruu, descriptionii, taagii waan adda addaa itti jijjiiruu dandeessu. Akkanatti kun nu banee jira. Amma akkana kan argaa bannee booda milikiin qalabaa kun ni jira. Achirra tuquudhaan suuraalee jijjiiruu dandeenya. Ammallee milikiin qalamaa takka as ni jira. Bakka kana achirra tuquudhaan suuraa yoo feene gaalarii keessaa plus kan jettu kun change kan jettu kun ni jirti. Achirra tuquudhaan jijjiiruu ni dandeenya. Gaalarii keessaa kan qopheeffanneef tokko finnee viidiyoo upload godhame sanarra kaa'uu dandeenya. Yoo feenes immoo asitti inni viidiyoodhuma keenyarraa sadii nuuf kenna. Sana keessaa takka takkatti jijjiiruudhaan kafeenirra kaa'uu dandeenya jechuudha. Suuraa dura irratti nu mul'atu. Sanaan booda descriptionii yookaan taayitilii jalqaba irratti barreeffama nu waa'ee viidiyochaa barreessine akkanatti nuuf fida. Irra tuquudhaan jijjiiruu dandeenya. Haga wordii 100 haga jecha qubee 100 barreessuu dandeenya. Itti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan lammaffaa descriptioniidha. Descriptionii irratti egaan hashtagii fayyadamuu dandeenya. Hashtagii fayyadamaa viidiyoo adda addaatiin walitti makuu dandeenya. Amma Abdul App jedhee jira kan jalqabaa. Mee lammaffaa Oromoo muuziqaa jedhu hashtagii egaan isinitti himee jira. Hashtagii yoo barreessinu walirraa siqsuu hin qabnu. Walitti aansineeti kan nu barreessuu qabnu. Kanatti Oromoo muuziqaa jennee barreessine liinkii adda addaa irra descriptionii kana jala kaa'uu dandeenya. Barreeffama adda addaa waa'ee viidiyochaa barreessuu dandeenya. Liinkii takka amma fidee kooppii godhee galchuu. Liinkii viidiyoo keessan duraanii yoo barbaaddan illee chaanaalii keessan guutuu share gootanii liinkii isaa copy paste gochuu dandeessu. Amma viidiyoo tokko copy godhee copy link godhee geessee paste godhee isinitti agarsiisa. Viidiyoo tokko yeroo upload gootan viidiyoo biraallee liinkii achi jalatti paste gochuu dandeessu. Viidiyoo keessan sana daawwataa description irra namni tuqee gara YouTube keessan viidiyoo keessan asirratti beeksifatan seenuu danda'a jechuudha. Asirratti copy godha jechuudha. Haala kanaan description irratti waan adda addaa barreessuu dandeenya. Description irratti waa hedduu barreessuu dandeenya. Haga qubee 5,000tti barreessuu dandeenya. Kanaan booda taagii jira. Add tag kan jedhu kun bakka add taagii kanatti taagiitti barreessuu dandeenya jechoota adda addaa qoodduudhaan yookaan hudhaadhaan addaan baasaa fayyadamuu dandeenya. Yookaan asirratti garuu callifneetuma tokko barreessaa. Send kan jedhu kun as ni jira. Sana tuqaa qobaatti baafne jechuudha. Waan viidiyoo keenya ilaallatu dhimma adda addaa bakka taayitilii irratti barreessineen ala taagii irratti waan barreessinuunis viidiyoon keenya bahuu danda'a jechuudha. Afaan adda addaatiin afaan Oromoo adda addaa fayyadama barreessuu dandeenya taagii jechuudha. Akkanatti barreessaa send goona qobaatti akkanatti fidee kaa'a jechuudha. Wanti nu gadhiisaa jiru sun upload godhaa jiru sun ittiin wal qabachuu danda'u jechuudha. Jechoota adda addaa itti barreessaa. Haala kanaan save gochuu dandeenya. Sanaan booda playlist jira. Playlist asumarraa viidiyoo walitti qabuu dandeenya. Playlist keessa galchuu dandeenya. Sanaan booda done kan jedhu kun jira. Sanatu kuna jechuudha. Viidiyoo publikii ta'ee jiru yoo feene private itti deebisuu dandeenya. Asumarraa public kan jedhu kun as ni jira. Publikii sanarra tuqne yoo viidiyoo sana dhoksuu feene private kan jedhu kanarra goonee save goona jechuudha. Amma publikiidhaan itti fufu. Sanaan booda advance setting kan jedhu kun as jira. Advance setting kana kaataagoriin ni jira. Jalqabarra entertainment kan jedhu fayyadamee jira. Kaataagorii illee asirraa jijjiiruu dandeenya.
dhimma viidiyoo keenyaatiin waan wal qabatu jechuudha. Koomeedii jira, waan adda addaa jira, sana filachuu dandeenya. Koomentii yoo feene koomentii yoo namni nu cinqee off gochuu dandeenya, akka namni koomentii nutti hin goone gochuu dandeenya. Sanaan booda seevii tuqnee deemnee ilaalla jechuudha. Akka haashtaagiin diskiripshiniin itti ba'u deemnee ilaalla jechuudha. Kunoo haashtaagiin akkuma isin argitan mataa kanarratti dhufee mul'ata. Mataa gara olii irratti ka jalqabaa Abdul Appee kan fayyadamee jira. Sanaan booda haashtaagii Oromoo Muuziik kan jedhee fayyadamee jira. Oromoo Muuziikiin as ni jira, Abdul Appee ni jira. Kunoo Oromoo Muuziik haashtaagii rogguutu bitan akkanatti sidii bahaa jechuudha. Namni haashtaagii Oromoo Muuziikii fayyadame sirba gara 1900 keessa jira. Chaanaalii 360 ta'utu haashtaagii kana fayyadamee jira jechuudha. Sanaan geessee viidiyoo keessa walitti maka jechuudha. Kanaafuu haashtaagiin faayidaa guddaa qaba asirratti. Akkuma isin asirratti argitan kun chaanaalii adda addaatu haashtaagii kana fayyadamee jira. Chaanaalii 367 viidiyoo gara 1900 haashtaagii Oromoo Muuziik jedhu kana namoonni fayyadaman akkasitti fidee walitti maka jechuudha. Sanaan booda diskiripshinii kanarra tuquudhaan liinkiin itti galchine kun Raayyaa Abbaa Maccaa jedhee as ni jira. Hoggurra tuquun viidiyoo sana nuu baasa jechuudha. Chaanaalii keenya illee akkasitti gochuu dandeenya. Kun akkanatti fidee nuu baasa jechuudha. Egaan faayidaan YouTube Studio kanarraaf isiniif dhiyeesse kana fakkaataa viidiyoo adda addaati. Viidiyoo gara biraatiin haga walitti deebinutti subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nagayaan tura.